የተከበሩ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን እሳቸውን ተከትለው አብረው የመጡ ሚኒስትሮች፣ የፈረንሳይ ልኡካን እንዲሁም የኛ ሚኒስትሮች በመጀመሪያ ዛሬ በነበረን ቆይታ እኔና ወዳጄ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ቀይን ኢሳኩኒ ወንት ስሪ ታይስ እንጅራ ወንት ስሪን ታነለ እንጅራቹ ዳኢምቲ ዮ ኦል ደርበን ዋን ኡፊ ኡታልት ሞቱማ ፊ ሐሬራ ማቶኮ ቀብዲ ቱማ ቱቱቁ ቅርቅርሱ ሞርሙ በርባ ሐሬ ፊ ጋንጌ ኦቦሌ ያኑ አበር ማሉ ማን ኦሮሞ ጋንጌ ደምሩ ቀባ ድርቃ akkamitti dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Dubbiin jajjabaa techuudha. Jawaar Mohammad qeeqa itti fufee jira. Qeeqa isaa keessa wanni sirrii ta'e illee hin jira. Wanni sirrii hin taane illee hin jira jechuudha. Kanarraa haqa tokkoon dubbanna. Akkasumallee immoo mootummaan Faransaay Imaanu'eel Maakiroo Itoophiyaa daawwatee jira. Jawaar Mohammad isarratti illee waan jedhe qaba. Wanni sun sirriidha moo sirrii miti kan jedhullee irraa dubbannaa jechuudha. Inni dhumaa immoo jechuudha milishaan haadha Oromoo tumu kan viidiyoon agarsiifamee sooshaal miidiyaa irratti qoqqoodamaa jiru tokko ni jira. Isarrallee ni dubbanna waan ta'eef isin immoo subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Akkuma jalqaba irratti isinii kaasette jechuudha. Jawaar Mohammad qeeqa jaba deemsisaa jira. Qeeqni isaa kuni wanti sirrii ta'es hin jira. Wanti sirrii hin taane illee hin jira jechuudha. Kanaafuu qeeqni sirrii akkuma sirriitti yoo fudhanne qeeqni sirrii hin ta'in immoo maal agarsiisa? Maal barbaade? Waan jedhurraa gadi fageennan kan dubbadhu waan ta'eef haga dhumaatti akka isin na wajjin turtan abdii guddaa hin qaba jechuudha. Qeeqa isaa keessaa tokko yoo fudhadhe daa'imti yoo ol darban waan ufii ol uttaalte seeti jedha. Mammaaka Oromooti mammaani kun. Garuu hiikka isaa jabaadha. Maal jechuu barbaade Jawaar Mohammad mootummaa kana aangorra kan tursiise ana. Mootummaa kana aangoo jalatti kan qabaatudha kursii ana. Beekan dhiifnee jennaani waa hunduma waan ufii dhuunfata itti fakkaataa indikeetii isaa kan agarsiisaa jechuudha. Kun sirriidha sirrii miti waan jedhu ummatuma bal'aaf haa dhiifnu. Kan biraa immoo kan itti dabarru achuma jalatti jechuudha. Maal jedhee sirriitti dhaggeeffadha. Mootummaa fi harreen amala tokko qabdi. Lachuu yoo uleen biraa haftee uf dagattii jedhe. Mootummaa fi harreen amala tokko qabdi. Lachuu uleen biraa hafnaan uf dagattii. Ulee barbaachisa. Kana jechuun isaa maal jechuudha? Mootummaa qirqirsuu barbaachisa. Mootummaan dippiloomaasii duraan dagatee nututtuudhaa jennaan yaadatee. Kanaafuu nu galateeffachuu qaba waan jedhuudha. Kun hammeen illee hin qabuuf keessa. Dhugaadhaa mootummaa tuttuquu qirqirsuu mormuu barbaada. Amaluma mootummaa kamuutu iyyuu. Garuu as keessatti jecha inni dhumarra barreesse takka jechuudha. Maal jedhee harree gaangeen bakka buuf. Kuni dogoggora. Maal jechuu barbaade? Eega harree gaangeen bakka buusuu ta'ee maaliif mootummaa kana kuffisanii? Yoo ta'e yookaan fardaa waan jabaadhaan bakka buusuu qabaa jechuudha. Waan wal fakkaatu waan harree fi gaangeen obbolee yanuu amara. Akkamitti inni itti fudhate naan galle. Akkamitti akka jalaa baddellee naan galle waan obboleeyyan lama akkamitti waliin bakka buufte.
yookaan harree turtee fardaan bakka buusu yookaan immoo gaangee fardaan bakka buusudha jechuudha. Egaa akkas ta'e maaliif kuffisuun barbaachise? Kun dogoggoraa jechuudha yaada isaatirraa. Mootummaa qeequu barbaachisa. Nan qeeqinaan jenne mootummaalleen karaa nagaatiin qaamni kamuu dorgomuu hin danda'a, na qeequu hin danda'a jedhee eeyyamee jira mootummaan. Sanii miti rakkoon. Garuu kuffifneen boodallee gaangee isiniif hinnaa. Maal uummanni Oromoo gaangeedhaan buluu qabaa dirqama? Kun waan mataa isaa rakkoo mataa isaa danda'edha. Kan biraa immoo akkuma dhageessan jechuudha. Imaanu'eel Maakroo jechuudha. Pirezidaantiin Faransaay gara Itoophiyaa dhufee jira. Imaanu'eel Maakroo dhufuu wal qabatee Jawaar Mohaammed yaada isaa kaa'ee jira jechuudha. Maal jedhee kanaan booda daawwiin kun daawwii isa dhumaa siif ta'uu danda'a. Imaanu'eel Maakrootiin jedha bara pirezidaantii Faransaay. Daawwiin kun daawwii dhumaa sii ta'uu danda'a. Fotoo itti kaatee ni galta. Kana alatti daawwii carraa biraa deebitee Itoophiyaatti ilaaltu hin qabdu. Maal jechuudha? Itoophiyaan bakka baqate moo? Imaanu'eel Maakrootu irraa bakka irraa bu'uu barbaada moo? Isarraa eeggamu jecha akkasii. Jecha akkanaa tokkoffaa nama boru Itoophiyaa bulchuu barbaadu kanarraa hin eeggamu jechuudha. Maal taati? Bara wayyaana illee itti dhufnee miti jira. Biyya kana riifoormii gochuu qabna, jijjiiruu qabna. Aadaa hooggansaa dimokiraatawaa gochuu qabna. Kun wal nama mormisiisu. Garuu deebiteen agartu. Gaafa jedhamu kuni gonkumaa sirrii miti jechuudha. Amma waan haala walitti bahuu mootummaa wajjin haala walitti bayaa jiran fakkaate. Yookaan immoo waan duula filannoo wayii geggeessaa jiru fakkaata jechuudha haalli Jawaaritti deemaa jiru. Kanaaf miira keessa seenee jira. Kana qofaa miti miira keessa seenee miiraan deemaa jira jechuudha. Namni guddaan akka Jawaar immoo beekan akka Jawaar immoo hayyuun akka Jawaar kuni miirayyoo deemuun bushaa beeki. Miirayyoo deemu immoo balaa hamaa geggeessuu danda'a beeki. Nuti Jawaarin jibbineeti miti kan fuuldura dhaabbataa jiru. Waan as dhufuuf deemutu, waan ga'uuf deemutu ilma Oromoo miidhaa waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf fuuldura dhaabbanna malee jibba irraa qabaanneeti miti jechuudha. Isa kan biraa waa'ee viidiyoo harmee teennaa san kan milishaan akkasitti tumusan jechuudha. Qaamni mootummaa duukaa bu'ee waan san hordofuu qaba. Viidiyoo lachuu isin agarsiisa. Imaanu'eel Maakroo yeroo gara Itoophiyaa seenuu fi kan harmee sanillee isin agarsiisa. Sun waan ta'uu hin qabne waan balaaleffatu qabudha jechuudha. Harmee san bar qabdee jechuudha. Harka luka isii qabdee bakka seeraa geessuu ni dandeetta. Osoo kana gochuu dandeessu akkasitti harmee san tumuun waan sirrii hin taane. Kanaaf kun sirrachuu danda'uu qaba. Qaamni mootummaallee waan san barbaadee irra ga'ee tarkaanfii fudhachuu qaba. Mee amma viidiyoo ta'uu dura duubanaa dhageeffannu. የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን እሳቸውን ተከትለው አብረው የመጡ ሚኒስትሮች፣ የፈረንሳይ ልኡካን እንዲሁም የኛ ሚኒስትሮች በመጀመሪያ ዛሬ በነበረን ቆይታ እኔና ወዳጄ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ኢትዮጵያ ውስጥ በሚሰሩ ስራዎች ዋና ዋና ስራዎች የፈረንሳይ መንግስት የእሳቸውን በግል